warqeen babaaroo fayya nagine sanbaraada daadoo namisa waliin jirku najaara goolisaati mirga bital burul galchuuf lasan jirtan cufaa sandii sadii adda tuni qoomiteen ta gorof miidiyaa ta torbaani marroto fulate saniin baat jedhe qoomii dansa duri waliin oranne eege arte woman nam diba gargari chit dogul immoo facebook baanan kana leerra idim seene biyyiti arda isa gurbaan sun jira bada gara makkan idim seene kan jettani aksan na ode fatani le layu daga layu argelle horabulate bana alati wakam badini hag turture I was sleepy ya you got debi duba wan dansa arte ojagari ya chiti nam to lenit midadu gaddebna namo wan odunama tadagan arte gurra dansan tain ana malle lafteen keessa leetti dalle baasu jira hawni sumiraadun tayni dadagaye asibada wonni humani jede irra dubbachu fe ndagettaniyu dubiyo na milaftan keessa dalat sokkochumaan kuba soorin qabne jarota sila kasasa nunami barate namile talayu sobne akadunyaan ballo layu agarre durak nami adunya talalim betaniyu muume waaqa lafa hojjedani agilteen amma agartifa fakkaati ammoo biyyiti Yuropiyaate akka adunyaan ballo garte nami kennimo ege warraya saayinsii leen ege waan cufaanu ege yaanin betani duuba nu ammoo warri saayinsii lee laale hubatee akka adunyaan ballo agarre waan hedduun nu dhiba dubbii jenne mee akka George Floyd namichi gurraacha Ameerika keessatti jeesanii akkoni sun nu dhibti fudhadha akka namni duuni even agartee booraan kee qubatulleeni wani sun dhibdeettini wanni kuniin dab jedheettiin Facebook gubbaa qoqqorallee laayyuu agar namni sun waan dhibii yakkine raangiin isaa ammoo gartee balleessa taatetti sabab suni nadonni iyyatee dhiirootii yanani jeesina afur baafachuu hin danda'a jechuu jiru irreejjatanii akkasiin jeesan duuba wani sun wani siin nu dhibduufi gartee anallee taanaan sillee taanaani atordumallee lafarra sundaan laf Amerikaa tana akka faranjii baant garantii baanan taano in qabnu ne akkasiitiifi faranjii waan jettu your color is a crime in jenne ammoo it's like that gartee akka raangiin tante yakkaa beeta balleessaa akka akkasii fakkaati nam dhibii akkasin tolchan nam raangii dhibii qab jecha duwwaan suni nu dhiba alleena doorti dhaqellee sila akkanum dhibama akkanumfaa narrejjatanii qaacarra najjeesanii gartee wani sun nam dhibdi dootii namaatu nam dhibdi ammoo marroo raangii gogaa hankeetiiti jedhanii hojja si jeesanii artii ol si dhibdi wani sun nu dhibdee nu laaleffachiifti gartee akkisii namtuu waan suni wal fakkaata namis akkas tolchuu malle waan suni wal fakkaata amma dhukubii COVID jedhanii kun lafa gadi hin dhumne nami gadi dhukubii kunini garasii midhaasanii lafamma Chaayinaa ta jedhan tan artii midhaasanii warraan nun balleessuu jira edeettiin dhukubii kuniyyuu hawarraatii jedhanii haga sanyii warra tabeetta lafamma Ameerikaadhaan kee qubatu tancuuf jibbiisaallee nami yaayyuu yaa kana nami beektaa ma warra khireessallee cuuf keessallee baasu ani sun hamtuun yabboo akkuma lee hamtu gartee sun leen si dhibdi wanni ilmee nama si dhibdi wanni raanki tanteetiin leen si dhibdi si galteeni sila hojjaa raanki tanteetii jedhanii man keessa si baasan yookaani gartee sitti laf tokko dhufeef jedhanii man si khireessu didanii akkani sun namtuu dhundhumuu hin dandeettaa jecha akkanaafuu nu ilmee namaati lubbuu namaati gatii kennina wanni kun hin dhibdi gammuttuu as gaddeebitee gartee waa beetta akkan si gaddeema dhufanii wanni tokko fagoo sirra jirti si gad dhufti diqqaacha dhufti achuma dhufuun dhufteeni nafsi geet laayuu laf nageet tabooranii jedhaanii takkasiitii jecha Afrikaa tan fudhadhume laf duri koloonii jal turti beetta taa garboonfatan biitii horisiin qabduuf keessa guurratte akka lafee haan duwatte tolchite
birayaatiin dabdi nam isiillee cuuf nam jiraallee keessa fittee kagadafeellee gartee walti dirtee akkini nagayaa waliin hin qubanne tolchite haatee biratti dhaabate ta keessa dafteellee immoo akkum qabduuni qabum qabdee mata micciirti wanni sun hin dabu wanni afrikaallee nu dhibti ta gartee biitii aangoo baanan tanatti ol baatta barcuma qabdu lammeessoon artiin qabu jettee dadhabanii duuba wanni balchooma ha dimokiraasii habana kan laf keessatti guddattu nami ammallee gargal guddaa horateettini laftan kee jiru. Ani sun akkumallee hamtu gartee asillee gakkootu laakumaan gad dhufta beekta Itoophiyaa tanallee laal waan isiin kee jirtu waan isiin kee gabbaat sittuu beekayyu yoo seenaa dubbifte waan isiin am kee jirtullee nun gartayyu duubtaan guddoollee irra naasoomnu waan andhee dhuufu malaasaa nun beektani. Akkam jedhe duub teenallee gakkootu diqqeessimee Oromiyaa teen tallaa Addoo keessa gartayyu wanni gaarii dhaabbuu si dhabsiiftiini wanni gaarii akka malee garas nyaattu waan beektaa waan si boochaa waan nafsi nyaatee si ukkisa ani akkanallee nutuftee hin jirti kanallee mee biruu hin daabe kanallee wombir dabarruufuu qabna akkam jedhe boora naan baye isi dhiiroo wanni odeessan kun maan wanni lafkee deema kun maan wanni huwaa yeruutiiniti wanni huwaa namtuuniti wanni huwaa yeruut wanni huwaa namtuu wanni kun biyyitii malanuun beetti akkan jechaallee jajjabduma qarafiixee garama warqeen ka keenya qubatu kanaa diqqoo itti baasa akkanuma akkan dattaa olu dhufte eetta akkan uduullee qabu achi eegi nuseenti immoo waa buluu jirti inni gositti inni beetta namii yaruu yaad beetta bulte wanni akkana kun jajjabaachuu jirti jedhan qaamni beetta waan tokko laal gosti beetta finniisii wanni akkam fidamnu kanatti tokkeessitooni namii waa barat khalaf sun fidu agartee amma booran dur deemu akka malee fula jajjabdu harka qaba namii warri gadaa khalafidu agartee war aadaa duriitti fidamaa bulleeniin gulla fidu waan guddoo harka qaba kaan namii waa barate halaftan kee qubatu waan guddoo harka qaba akkam jedhe duuba amma hojjaa namii akka hiyyaa dubbii jenne namii akka hiyyaa ati tokko jennu hin gartanii areeraananii nami areeraan fidama drink more areer aanan akka adaruga orkeena akkan duuba boo wanni kun nam yaaddesitu wanni beektan booraan heed deema kun wanni kun akka malee nam dhiibdi nami yaruu yaaduu mal nu bitta waan gugurdoo yaannaaniti nami baratu waan gugurdoo yaaduu mal keessuma nami waa barati nami beektaa waa barati jechaan nami school soomee addunyaa bal'oo argee faranjiin exposure jettiiniini gartee aadaa hedduu addunyaa argee akka addunyaatti fidamte argee seenaa hedduu dubbiseetti hin jedhe akka inni duub gaddeebi'ee gartee gos booranafa akkan namii akkan gartee waa gargari tarsaasu wani sun waa yaruuti hin dhageettayu inni sun waa yaruuti taan wani mirkana amma dubbiin garii itti mankaan dhagahu fulaan sadeen tuntaan tokko warfin harka qabu habeetta gartee bulchiinsa jedhan kan warra kan lammeessitoonni warra horii qabu abbootii qabeenya jettaniin akkaan ta'an immoo namuma barat habeetta arda kan kee qubat habeetta hin beettayi eessumattuu arda yaaballaa kan qubat nam hakkan jedhan namii waan kanaa yaahu duuba jaatanii ali shalaqaanii isa jedheen beettani isi qaroon malkaa jannan malkaa dureessan malkaa qaroo janna dureessillee malkaa isa jedhellee dubbiin sunillee dhugaa
malka namaa ta'arra kun nami finna ati nuummata si jaalatee arti si xeeyyate dubbii jennee harum dhuftuu leenaa dhuftuuti wanni kun hin carraa wanni kun beetta fula ulfinnaati gostan teetii hojjechiitii guddoo si qarqaarti ati gostan teetii malkaa ta'e nam yara taate gos gargariin qoodin ndageettayi atiini dureessa yaatanii lii jedhe yaatanii alii shalaqaa jedhe gostan teetii malkaa ta'e gosti tante asiin takkaartuuti filatu tam nami dureessa habeetta fula gos gargar qooddu am ijoollee yuunivarsitii barattee obbaaftee galtee yaabal keechiiftu nami wujin argatin nam dhuuga dhiyoollee cufin beeka ndageettayi fula gartee horiin kan kee gos gargar qoodu ijoollee ta'an walitti qabdee beessa xiqqayyoo tokkuma ittiin kenni waan gurbaa tokkum diddamatti kennitee mee akkana hojjedhiini nagana naa deebisii man jenneeni gartee akka atiin gostan teetii malka taatuunini akka hedduu fula tokko doo hara namaa hojjechiifte dansa bisaan tokko doo namaa baafte beesseen tante yoo immoo akkasiiniti atiin waan yeroo herreddee gostan gargar qooddu wanni sun soorin qabdu waan sunlee lakkisi gostan teetii malka ta'e ayyee atiin jannii malka jedhan akkanaaniti nami hedduun akka inni booranaa guyyaa jabaallee malka ta'e illee hin beekna gaafasillee nami lubbuu fi kennee beetta dur dhufte rasaasilleen ana nyaatu jetta wanni sun jajjabdu waan sunlee cufaafu galasii galche galasanii galchen misanii warri jannaa duuba jannumtittiin tante fula duulataan calla ta'uu malle hojja qa'ee gaddee bitellee gostan ta'e jabeessuu malte jannumtittiin tante akka gosti tante malka dabarti tolchuu malte malee jannoom kan keetiin ardaqee qubatuu nam dhibuu mal goskee qubatitan keessa garte gosa bal'inni ta'uu malte olii gallaami namni huccuftinu bal'in ta'uu malte nami wa baratammoo nami xiqqayyaana kenna addunyaa waan jettu malaa hin beektanii nami khayima borii gartee borii gosaat borii addunyaat borii maani borii biyyaati jedhan nu ammoo akkas dhugeeffan nu borii biyyaat amma melaa jaarraan isaanii naasa'u jiruun kalemtanallee xiqqayyatuun ni chaganaat guddadheetamoo gosa dubbaddaayyu borilmee dhalaayyu hin guddisayyu laftanaa guddismoo amitta hojja waan kii callaa herrege yoo waan garaa kiyya callaa herrege yoo waan gartee waan wanni gartee na dhiba waan kii callaa taate wanni sun yaaru ani niif bir dabree akka boor gostiti bal'inna baatu akka boor gartee ilmeentii taardatan kee qubattu gartee waan balloo baatu akkas herreguu mal nami khayima kha'ami jirru akkas waaf duraan laaluu danda'uu mal as deebite wanni tokko nami dedullee malini nami amma jirme laal nami gaaf nu dhadhalan booran harka qabu laf boorana fidu ka Itoophiyaa fidu nami hedduun laayyutti dhaabate nami dhufeetti laftaan finnan leen taanaan gartee fakkeenni namaa tahiitiin leen taanaan itti dhufu itti gurguddatu nuu kan akkuma itti gurguddachuu jirkan nulleen ammoo ak jiru jireenyaas hin ta'e guyyaa bira yaanuu jira agasitti ammoo waan dansa hojjannee gartee waan gos ballisa hojjannee waan mata nam guddaa waan mata beenta nam ballise walaalu waan sun hojjechuu malle hojja akkas hin ta'in ammoo ifillee dhiphanne gosteennallee dhiphinu kanaaniti akkana duuba arkeena wani waan nam dhibaati dhiiroti ya laayyuu sanitti hime akkuma Mahmudalii dubbachuu jira laayyuu sanitti hime laayyuu san karadhe waan gositti waan yaruutan lakkisa dhiiroti ya bira deema wala jaaruuti wala khimnuuti akkam je amma jaaroti dhime hinda geettayu yona mumandi ka lafkhee yaa khunu dhibaayyaa wani khuna kamiinta hinta ati dhiiro hinta gosti hojjaan isii wal dhageettu yona miti kaan jala dhufu nam gudda caqase yaaroti irra wabarate khaleemaan jedhe harda akkam jiru jedhe iman garamiyyaan jedhe gaafatu hinda geettayu yona mi wal caqase yoo xiqqaan guddaa caqase yoo guddaan xiqqaa caqase yoo habarsiistaa yoo hara agarsiistaa gosti akkanaan fidan akkam jedhe akkana warqeenna nu nami xiqqaan gos jaarrotteenallee caqabnuuti irrallee waa barannuuti duuba bal'imne
walaaliiti abaran. Bitan waan guutuu laaluu man. Habii fagoo jirtuutu nu dhibdu. Akkam namni gaddacha'ee namni gurguddaan gos gargar koo. Adisu yaro. Dhiirota yaa lakkisa. Laasan sobaadhee lakkisa. Akkana warqeenna horaa bulaa deebana marroo dhibii walta dachaana. Artii asillee naga waaqa keessoola. Hojjaa akka yaada kan namni dhibiillee naga feetaa. Akka tokkummaa gosteenna jaarumaan lakk namni hubatu feetaa. Viidiyoo tanallee sheerillee tolchi namallee hin gahe. Namni dhibiillee mi'a caqasuuti. Duuba waneen isan karaa tokko immoo akka dokonkoraatti nan hubanne. Akkam jedhe ani yaada diqqayyaa Mahmud Ali jedhama. Aksela Mahmud Ali hojja dubbadhe. Ayyaad diqqayyaa qaa'ee keessa taa'ettini gosa gargar bootuun nam yaada akkana qabuuni. Ngab yaada akkanaani. Akkana duuba warqeenna bal'imni walaaluu mallee ta'innaafuu dhibee jirra waan hedduu habeetta nuun galle dhiirotiyya dabii akkana maan jenne ol warra nuun gararroo jiruun dhiirotiyya nu laala jechuuf hin qabna duuba yoo nu ammoo walti dachaanii akkan ta'anii wanni sun nu yaarsiti dhiirotiyya ayisan sobanne tokkummaa teenna jabeesse nuti hojja cufayyuu areer dhugaa bonillee jajjabaachuu jira waaqi bon kanallee nu baasen sublee yaammacha teenna horaa bulaa deebana laa isanii dhiyeessellee galata argadhaa